Nagaan nagaa irra caaluu nagaan waaqayyoo dachaa dirriba ta'ee isiniif haa baay'atu. Saba hunduma keessanii fi duuka buutota yuutuubii kootii kan taatanii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii waaqayyoof haa galatu. Sabiskiraayib gootanii maatii kan na godhattanii fi waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu, eebbifamaadha. Akkasuma obbolaawwanii ergaan koo kun isin bira ga'u. Sabiskiraayib gochuun laayik, sheer, koomentii yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessu. Hin dagatinaa sabiskiraayib godhaa. Karaa yuutuubii kootii ergaan isinii darbu yoo jiraate dubbii sagalee waaqayyoo, faarfannaa, walaloo, diraamaa akkasuma immoo obboloota muuxannoo garaagaraa qabanii isiniif affeeruu hin danda'a. Karaa faarfannaatiin, karaa walalootiin, karaa dubbii sagalee waaqayyootiin, karaa garaagaraatiin hojii hafuuratti kan asirratti hojjetamu. Sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu. Kan inni qabadhee gara keessan dhufee faarfannaadha jechuudha. Faarfannaa isinii faarfadha sagalee dhumaan jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa nu gargaare waaqayyoon, isa abbaa nuu ta'e waaqayyoon, isa ulfina isaa nutti argisiise. Daawitiin naa dubbatu macaafa faarfannaa boqonnaa 40 irratti ani abdii guutuu waaqayyoon nan eeggadhe. Inni sanatti jedhee iyya koo anaaf hin dhaga'e jedha. Isa iyya namaa dhaga'u, isa gaaffii namaa deebisu, isa imimmaan namaa haqu waaqayyoon hin galateeffannaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gatiin waaqayyoo galata qofaadha jedha macaafni qulqulluun. Hoolaa qallee, korma dhiyeessinee, sangaa qallee yookiin qabeenya tokko dhangalaasnee 466 lamisaaleedhaa fi ilmoo kee qalii fa'ii namoonni na dhugaa ba'an nan dhaga'anna. Ilmoo kee waaldaa irratti fayyanii innaa isaan dubbatan ilmoo kee qalii dhiyeessii. Maal godhii akkas godhii yeroo jedhanii bataam itti natti dhaga'ama jechuudha. Waaqayyo garuu ilma isaa tokkicha amma kennuufitti jedha. Biyya lafaan jaalatee jedha. Maal kenneefit jaalatee? Yesuus ilma isaa kenneet Yesuus nu jaalatee. Waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha kennee nu jaalate. Innis macaafa qulqulluu keessa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaalatee jedha. Isatti kan amanu jireenya qabaatuuf malee haa baduuf miteedha. Indihu nas'a ልጁን እስከ መስጠት ዓለምን ወደዳት jedha እንጂ የሆነ ነገርን ጥቅም ከኛ ለማግኘት ሳይሆን እንዲሁ በነፃ እኛን የወደደን ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም ይባረክና እኛ እሱን ደግሞ መባረክ አንተውምና መተዱሬ ወለሉ ኮትያ አባ ኢልማ አፎረ ቁልቁሉ jedhana waaqayyo abbaan ilmi afoorri qulqulluun waammannee kan oolluudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sabiskiraayibii hin dagatinaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Nafaan faarfadhaa sagaleen koo qooqna kosii gadi bu'ee dhiifama naaf godhaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yaa abbaa ilma afuura qulqulluu saadaa waaqayyoon tokko kottuu si deebanneerra situ furmaata laata. Situ furmaata laata. Yaa abbaa ilma afuura qulqulluu saadaa waaqayyoon tokko kottuu si deebanneerra situ furmaata laata. Kottuu si deebanneerra situ furmaata laata. Akka Qaayiliin hafe dhiigaa dhoosaa dhangalaasee garaa kee gaddisiisee. Akka Qaayiliin hafe dhiigaa dhoosaa
beelangalaasee garaa kee gaddisiisee arras waaqayyoo obbolootatu dhiigaa obboloota dhangalaasee garaa kee nutti gaddisiisee arras waaqayyoo obbolootatu dhiigaa obboloota dhangalaasee garaa kee nutti gaddisiisee nutti araarami maaloo nu bira hin darbine al tokko carraa nuuf laadduuti nutti araarami nu bira hin darbine al tokko carraa nuuf laadduuti al tokko carraa nuuf laadduuti. Yaa Abbaa ilma hafuura qulqulluu saadaa waaqayyoon tokko kottu si dheebonneerra seetu furmaata laata si dheebonneerra seetu furmaata laata si dheebonneerra seetu furmaata laata tokkummaan obboloota waldaa kiristaanaa keessa badeera tokkummaan obboloota waldaa kiristaanaa keessa badeera maaliree mallisaa Yesuus hirka jira fallisaa maaliree mallisaa Yesuus hirka jira fallisaa Yesuus hirka jira fallisaa harka walirraa keenye kadhachuun gidduu keenya qabbanaa'eera diinummaan gidduu keenya bu'eera diinummaan gidduu keenya bu'eera maalaa yaa hafuura qulqulluu al tokko nu yaadadhu maalaa yaa Yesuus koo al tokko nu yaadadhu carraas nuuf laadhu maalaa yaa hafuura qulqulluu al tokko nu yaadadhu maalaa yaa Yesuus koo al tokko nu yaadadhu carraas nuuf laadhu fuula kee wayyaa fuuldurmaan si olitti nu gaata fuula kee nu wayyaa fuulli ormaa si olitti nu laata. Yaa Abbaa ilma hafuura qulqulluu saadaa waaqayyoon tokko kottu si dheebonneerra seetu furmaata laata kottu seetu furmaata laata seetu furmaata laata seetu furmaata laata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u isa furmaata laatu Waaqayyo maqaansaa haa eebbifamu. Waaqayyo abbaatti Waaqayyo ilmaatti hafuura qulqulluutti sada Waaqayyo tokkotti namni hin jira jedhee namanu namoonni hundumtuu Waaqayyootti dhiyaadhaa Waaqayyotti amanaa. Karaan gara abbaatti geessu Yesuus malee hin jiru. Itoo raajiin karaa abbaatti nama geessa ta'ee wantoonni biraa karaa abbaatti nama geessu ta'ee Yesuus dhalachuun hin barbaachisu. Yesuus qalamuun hin barbaachisu. Yesuus du'ee du'a mo'ee mirga abbaatti argamuun hin barbaachisu ture. Silaa Waaqayyo nu fayyisuu danda'a. Garuu namni sababii cubbuu isaatii fi faarsaa dhiyeessee korma qalee fixuu waan hin dandeenyeef Waaqayyo abbaan ilma isaa kennee nu jaalate isatti dhiyaadhaa. Obboloota keessan jaaladhaa ofitti qabaa.
Waaqayyo jaalala waan ta'eef galanni Waaqayyo gooftaa maccaatiif haa ta'u. Akkasuma sabiskiraayibii hin dagatinaa. Ergaa gurguddaa karaa yuutuubii kootii isinii dhiyaata. Obboloota keessaniif sheer godhaa. Ergaa hafuuraati malee ergaa biraa wanti isinii dhiyeessu hin jiru. Akkasuma muuxannoo qabnurraa bulaawwan biyya arabaa hojjannee muuxannoo qabnu garaagaraa isinii dhiyeessina. Bulaawwan biyya jirtanis irraa barachuu dandeessu. Biyya arabaa maalidha? Muuxannoon isaa maalidha? Hojiin gaariin maalidha? Hojii namaa maalidha? Kan jedhu obboloota koo wajjiniin hojjannee isinii dhiyeessuu dandeenya. Sabiskiraayib godhaa, na jajjabeessaa, na bukkee dhaabbadhaa. Shaloom eebbifamaa.